akka wangeelaatitti according to the Bible Yesus Kristos waaqa ni qaba moo hin qabu? Yes or no? Kanumaan sirraa barbaade. Meera deebi. Akka Baayibilaatitti, akka Baayibilii dubbatutti, akka sagaleen Waaqayyoo dubbatutti Yesus Kristos waaqa qaba moo hin qabu? Wangeela keessa inni mataan isaa waaqa qaba moo hin qabu? Guutummaan macaafni qulqulluun kan inni barsiisu. Ani maal barsiisa macaafni siin hin jenne? Ani siin hin jenne san. That's not my question. Maari waa'ee waaqaa sitti my question. Natti min jenne gaafina si gaafadhe malee waan biraan aanni min kaa. Hai. Maqaan keenya yoo siin jedhe. Akka isa malee si kennu ka ustaas. Umrii teeraan himtu. No, na explain naa godhin jedhe jecha answer question jechuunii fi explain godhuun wal adda. Barumsa deemnee mi? An siin jiru Baayibila keetirraa akka jecha Yesus Kristos dubbatetti akka inni dubbatetti statementiin isarraa baatetti Yesus waaqa qaba moo hin qabu ni qaba yookaan hin qabu naan jii daan. Nuti Yesus waaqa guutuu nama guutuudha jennee amanna. Ansaan isin jenne Yesus akkamii amantanii isin hin jenne boo. Baayibilli kee akka Baayibilli dubbatetti dachaa koo 100% yaa dhibba si haa godhu si haa dabalu waan sin jedhe akka Baayibilli kee Baayibilli dubbatutti Yesus waaqaan qaba jeemoo hin qabu jedhe. Yesus fooniin waaqa qaba. Ani fooniin siin jenne fooniif maaliin qaba siin jenne. Yesus foon jee addaa hin baan fooniin hin qaban jenne waaqummaan hin qaban jenne yeroo dubbatu saba isaa dura dhaabbatee barsiisota isaa dura dhaabbatee nama gartee karaa Waaqayyoo waamu dura dhaabbatee waaqaan qaba moo hin qabu jedheen. Deebiin Yesus fooniin waaqa qaba. Gaafin dhaggeeffadhu gaafin ni qaba fi hin qabudha. Gaafii mana barumsaa deemtee miti. Yesus yoo kitaaba kana keessatti yoo sinjaa kitaaba kana keessatti waa'een Oromummaa moggaafame moo hin moggaafamne sinjaanis si gaafatan. Karaan dheeraan ustaad irraa simple godhuufi. Kitaaba amma fakkeenyaaf. Look, kitaaba kana keessa yoon siin jema kitaaba kana keessatti kitaabni kuni waa'ee Oromummaa dubbate moo hin dubbanne yoo siin jaan dubbate jetta. Akkamitti dubbate yoo siin jaane akkasitti explain goota. Wangeela keessa for example Baayibila keessatti Yesus Kristos waaqa ni qaba moo hin qabu? Wangeela keessatti Yesus ni qaba moo hin qabu? Yesus Kristos waaqa qabu moo hin qabu akka wangeelaa? Waaqa waammatee jira fooniin garuu ofii. Lala hiyyaamatiin jedhe deebisaa naa deebisi please naa deebisi an kanaa miti ustaada solii gaxoo oftee kanaa midhiis na gaafatte islaamummaan raayis okay? Yesus Kristos waaqa akka wangeelaatitti qaba moo hin qabu inni mataan isaa?